Siiruma godhatee ana rabbi geessee fi malee. Aduh kalau waskarane. Kan nasru nagaa. Nagaa. Fayyaada. Gaarii. Taa'u bakka rabbi nagaan si baase gaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duftu qabjamtoota keenya deebi'ee dhufeetiin jira. Arafaa maaliif dhuftee chuun keessan hin oolu. Nama nasru ja'amu isinillee ni beeytan jee yaada. Akkuma kanaan duratti argitan na bira dhufee nugguu inni dhufusanillee reebichaan isa qeebalee akka inni waan gartee sheexaana sanaa darraa dhugumaan beekee baasee seen reebee achi booda immoo garuu keessa naa himeen dhiifamallee godhee fi asii immoo waadaanaan seenee kutee gaafa kutusarraajuu hidharraa hin baasee jee kutee achi boodallee narra bilbilee dahaa gartee silaatti fi godhatanii uummata sheexaana kana ofirraa deebisuu danda'aniin kanaan godhachuu jira jee gaafamee kanarra bilbilee ture. Garuu immoo achi boodallee raajuu akkatti bilbilee gurraajuun booraajuu salaamuu ni qaafate. Arrammoo narra bilbilee ni dhufanaan jee raajuulleen quba hin qabu. Isa bichaa dhufu jira waan isaan wal godhan waan isaan waliin ja'an anni ilaala kaameraa kaayatumaan calcaa dhufaan turaan isiniin ja'a. Eenyu? Ana nasru loot maali? Banne raafu. Sen. Akkam nagaa. Fayyaa sen. Taayiga. Raajeno. Raajaan hin jiru gabbeetaan. Yoo dhufu baatee sana bilbila haayee taayiga fadhu. Hanga duutana isallee akka isaniin baasa jeetu maal deeme gaa'e? Habara nuufa dhiiroo maal ta'eetuma qalbii xiyyeetti. Laa. Daa'imni sun hin argatini. Laa guyyaan dura deeme. Isaanillee naannoo isaan jiran namallee gaggaafadhe bakka isaan dhaqee immoo namni nama hin beekne. Namni bakka saniis nama hin qabne bakka nama dhaqee jira waan rabuun ta'u jarri yoo lafas isaan jiran sanitti waa godhan numaa sodaadhee ummaas garuu nama dabaladheetumaan bakka sanitti deebi'aa akkas jeetumaan yaada kiyyaatti yeroo san deeme dawaa sanis ni godhadha jeetumaan deeme ammoo raajii akka baay'illee akkas booda arge itti bilbileellee akkana hin jenneen marmatti hin saddaqa jeetiin dhufe. Innis gaafara irra bilbileen jiraanii dhufa ayyee taa'e dhufe eenyu? Isa. Hai Raju dah bosan. Hai. How's it? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan nasru. Nagaa. Iya Raji. Nagaa. Iya. Fayyaada. Gaarii. Taa'u bakka rabbi nagaan si baase gaan sitti illee dhufuu baaduu yaa wayii. Iya hagal tu. Taayi mee Hai. arramalumatti si dhufa jeetiin dhufen. Iya. Hai. Maa barakkumaan dhufee gattaatti kaasii anis ummatti qosi dura dhufe. Dumashii gaafannaan inni sila keenya dhufaa irratti bilbilaatti gaa'ee amma bakka dalaгаatti bitte moo jiru? Deemee tuman bakka takka nama bira dhaqee dhufe. Yaa bakka rabbi si baase. Raajii keenya waan san irratti aaruun ooltu. Jechuun aadiidha. Jechuun yeroo takka takka beektaa nama harkaa isii taati. Beekumsaanis osoo hin ta'in beekutullee beekuu baattullee garuu. Dhugaadha. Dhumaatiin suni garuu guyyaa san sadii faayoo viidiyoo guunii fi ammoo geegam beekan walaa beektaa. Faayoo asitti abdeen sireebdu maal maali. Faayoo jirtiisi addaa isin hin beektu. Haa jirtullee haqa qabdi. Kan ammoo waan san waarrallee ilaallee amma namni kun cal jedhee anillee gartee waan takka waan godhu waan akkanatti hin jiraa guun hin jeellee gartee dubbatiin kan namni dhiirotarii waan saniif nasruun muufatee akkasii jechuus ni mala. Eeruudhaan. An ammoo waa waan sakkeessa hin jiru. San amma isiin haqa qabdi. Osoo walaallee. Isiin xiqqoo harkaan jirti. Ati garuu gaafa san akkamitti dhuftee baasu hin dhiyeessu? Baran aboon akkuma tattee hunna dhibe wallaahi dhugumaan sima. Makiina banaa dhufeetiin lafti qabbanaan hashagadheetiin deemaa. Baasarraa makiina banaa tanarraa gabbeetumaan daqiiqaa lama sadii dhaabbadde bakka farzaasa. Baasni jiru halkanii. Baasni karaa biraatii deemaa dhufe. Akkasittiin seenee hogguun seenu Arabaa fi namni keenyaas ni jira. Nama lama keessi amma ijoollee san akka ammaatti hin beeku beekan fuulaas hin beeku. Abooti Oromoo dhaayee Oromoo. Yaaboo barra gurbaa tokko nurraa hidhame. Yaaboo gurbaa san nuti baasii qabbana keessatti hidhaa jira namaa dhahee jedhan. An eenyu akka dhahe ni hin gaafanne numaa dubbatte.
Gurbaan isaan san dhugumatti Oromoo osoo maqaa gartee maqaan kun. Ani immoo raajuu kun akka kiyyaa sanii siree baan see akkam sirreebiin immoo. Laa jechuuni. Akka akka sirreebde jeetiin seebi jiraa'u. Laa nasruu kanatti qishoo jalqabarraa si harka wal beeyna. Wallee beekuu waan harka wal beeyna. Lafa wal beeytan jechuudha. Lafa jechuun nama akkasii dhiyeenya osoo hin ta'in. Nama waan akkasii deeggaruun hin beekan. Nama gartee waan akkasii sanii. Bara amma akka kiyyaa bileen reebde jeetuma taa'ee seebu jira. Laa annama wanti dhaa. Annama wanti dhaa olumaa fadhee tuma jechuu malee. Beekanu magaalaa tana keessattuu ammaan tana ati amma gabaa dubbatti amma laalee gumamaa si ho'aa abdiin beektati. Hin beekaa. Abdiin beektaa waan ta'eef amma ammaan tana kana bal'oo cinqaa jira. Gabaa dubbatti jechuudha. Amma ammaan tana kana isa zaqqoo intala takka jennee intala isaa taabbatatti beeku. Manatti guutumattuu xiyyaa fi dhaqee hin ture. Mana isaa. Hogguun dhaqu amma ammaa kana bakka isa laagartee dawaa tokko dalagee dhufe. Dawaa tokkoon sheekaa bira fagoodhaan dhaqee dhufe. Dawaan duraan balloon beeku balloo kana wanti dalaganiif isa kanaatitu dawaa dalaga dawaa sheekaa ammaan tana agartee sila warra siiriidhaa kana dandamaas tokko isaan kana fashaluu jira. Zawaasun balloon beeka. Balloon beeka. Sani sheekaa tokko magaalaa tanarraa ala jira sanirraa dalagatee dhufe. Sawwasanii fi siiruma mana godhanii akka balloon afaan ni dubbata mana keessaa gadi hin bahu hulaa yoo qabatte hulaa lafa ifuun hodhoita. Haxiruma sanii yoo dhuyite amma argadda dhaqeetiin bishaan raphee fayyaan ni dura dachiintu jiitu dhabu. Barmeelaa raphee malee jettu. Haaroo. Uguudhaan boqotte ifaaf la dhooytaa gabaatumattu yoo dandeesse ammallee achi qabuudhaan shaakalaa. Amma dhagaye moonni isin jiru. Amma gaafa guyyaati baatillee na duuba viidiyoon waan arge. Garuu raajuu keenya si bilbileellee akkasii yookaan deemeellee dhufu numaan kaafadha. Kaayyoon tiyya maali? Dawaa gartee fakkeenyaaf barbaadeetuma dawaa godhadhee bakka isaan san jiran achi booda waa na godhuu danda'an. Eewwaa. Xiyyaafis akka kan salabaan ta'an yookaan isaan san eegan buunii jechuudha. Akkas jeetumaan itti yaadee guyyaa ammoo kana bakka isaan jiran gartee naannoo isaan amma ni galan ganta isaan ni galan jiran san nama naannoo sanii beekullee itti bilbilee gaafadhe aboo isa san waa hin agarre jidduu tana gurbaan manaa sin taa'u kana kana naan jedhani beektaa ni deddeema jedhani. Tokkoffaa inni mana gartee duraan qabu mun jala dalagee bakka arge irra fashale. Amma immoo mucaa tokko jira kan isaanii wajjin firoo tokko qabeetii manuma kana keessa jechuudha. Hidhameetuma jiranis asuma naannoo bira yaamee jira. Gaafa ana hidhanii ati gaafa san asii isa baafte asii isa baafnaan firoon alatti shaayii waan godheeti. Ani fiifis akkaan viidiyoo sanuu eegasii ilaalee. Ana akkaan itti dhagee isin beeku isuma sanattu kan itti dhagee beeku. Gaafa dumatti mucaan dhufeetuma dhiifamu maal jee cartii uffatee jetana waa qaree isa godhee hanqam isaan kaadde. Dhaqe ifumaafin dhaqee shaayii dhufe halas san booda harka isaanii bu'ee jechuudha. Eegas booda narraa hin jiru haa. Akka fedhaniitti wanti ta'aniitiin mana haqama uwwisaan mana haqama dhageessaan achitti qishoo bayyanadde. Bayyannaa lafaa keessumaan kana dha'ee achi biraa baafate jechuudha fiigee. Eegas booda amma shattartiibis miila dhaabamee jira. Mucaan kaan sun kana godhe sun ammoo abdee gara caqee waan duratti. Diramee jira. As dhufuudhaaf xiqqishoo dhiyoo tanaas Suudaanii kutee xiyyaan abdiyyaan kuni. Suudaanii kuteeti Suudaanii dhufe. Ati gabaabduma siidhaa magaalaa. Amma irra guddaa isuma sanii barbaadaa akkasitti bilbilaan kaa namni olii gatteemu yoo nama biraan qaban. Rakkoodhee. Yeroo yoo anoo yoo tuutti ol darba jeetti sodaadhee. Isa dawaa godhatanii kanumaan barbaadu jira magaalaa tana keessa. Tana keessa sheekuma tokko jira sanuu magaalaa tana baha magaalaa ta'e nama tokko fagoodha. Isaan raafa shalu sanuu ammaan tana Suudaan dhagee garuu booda dawaan keenya haa eegartee isheen godhaniis irraa ol ta'ee jira kiyyaa. Ani jinni dhaqee ta'u isaa ta'u Suudaan dhaqee ta'u hin beeku. Edammaa ta'e kamsa gurguree harkaa baate. Ani daa ifiifuu shuggutii uguun fudhadhee dha'ee. Shuggutii haa jechuun dhagaa Ugguu dhaawamte uummata akka kiyyaan nuu taalamatti hin jiru harkaan hin qabu harkaan qabee hogguun hin jiru na harkaan jiru qabee na fakkaata. Maali boo fitiruu mana kana? Hogguun isatti waajjee shuggutiin harkuma kana jechuu fi asumatti ni famuu gubatti hin deeffadha akka kana. Shugguutuma sana irratti qaroo qaraachuu rasaasni dhaawama. Wanni isarraa dhiyyee bu'ee sin garree. Isaas ijaan moo garte? Ifaan ibsadde ifaan dhadhaama. Ifaan inni ibsu kuni hogguun ittiin ibsa jenna ifaan dhadhaama. Ifumaan ifaa kun dhadhaama. Bokiyyaa kanuma akkanaa fuleessu. Ifaan dhadhaama jechuudha. Maaliif tara booda beekan uumama kophee tana naannoo ibsi. Ani isuma kanaa ulaalu dadhabeetiin koomuma isaa iftu tana qofa laate gabaabumatti. Kopheen irra ifti. Kopheen akka ajaa'ibaa natti ifti bakka hin jiru nama. Jinnuma jira uree boo. Nama gartee zaa torba samiidha. Zaa torba ugguu aduu laatti qabee. Achirraa jettee lafa dandeessa. Dandeessa. Gabaabumatti halluu gosa torbaan natti ifa. Kophuma isaa tanarra.
Ati maa qabu futtichi ceetee sila sudura ceete. Ceetti ceeteen akkamisa eeggadee nyaachifadhee afaan bira dhaqee mataan dha'e. Isaa dhaame nagar. Isaa dhaame ham. As garagareetuma haaraa jiruuf ta'ee beekamu. Mee amma akkami barbaannee baraan feetee haa buutu beekadhummaa baatee miti. Ambeetiin jira. Isa qabuun nama qabane. Isa makana akkatti qabnu irratti hin beeki. Isaa ayyoonii fi isaa dhaabbatus isaa deemus qabu hin danda'amu. Yoo bikkaa inni rafutti akka gaafa dhiyoo qabne san gartee. Gaafa sanii silaa ati gaafa san isaa kana bikkaan hidhame sanii baasuu baatte tumni hin jirtu. Hin jirtu. Innis beekeen boona jee. Atis beekteen. Aboo bara dhiiroo ummaa achina geesseewwan. Wallaa garaa kana waan kana na dhahee. Ijarra waasa karaa. Qabbanarra jira akka laafti gartee laaffate jenne. Amma guyyaa san kaasilaa gartee raajee tukkana godhe maaree guchira hin. Raajee kanas qabu wayin siis ta'a. Nama biraatiin see addaas naan baane. Isaa tokkos godhee gartee fakkeenya raajeen kun qabee haawura rakkina akkanaatii namni hojjaasa yoo jira. Hogguu raajee jedhan silaa harka san seerka asirratti hin duulaa bara kaayaata kiyyaa jedhu. Ani viidiyoo sirraa mareen beeku isaa xiqqoo viidiyoo tokko kan raamare malee maaliif hangan nu godhaa ture malee ani hangaan isa godhees asuma gubbaadha kan inni hidheetuma bolokkeetatti qulfii lamaan hin jenne. Akka inni hin baane dhaabbatatti akka gamaa fi gaman hin jenne yoo Eebasa obbo qulfii mana wanna sam cabsinii maal ta'an wal keessa naatu harkee meeqaataan itti hidhame. Qulfii lamaan hidhame. Silaa amma gaarabbi nagarsee akkasiin nu harka naqe ati qulfii lamaanii ta'e 12 Isa ammaan tana gaafa dumatti na so'u fayyaa kana qabuudhaaf siistama ajaa'ibaa jira. Hogguun akkana jiru dhalaadha. Dhalumaanii isa qaban. Tana duraas dhalaa gartee inni kun hisaaba dhalaas miidha. Dhalaafillee gara lafa. Dhalaaf gara gaafa gartee inni akkasitti naqa beesan kan ture jechuudha. Hogguun isa qabu dhalaa meeqaan mana san keessaa qabdaas. Taniif gartee ajaja isaa iddee kan godha. Ol naqeetiin nyaattee nuyi cuma keessa daleetti. Maaliif hin dalagu jiraan beektu. Haywaan kana inni dalaguma godhatee qubatee taa'u jira mosoo magaalaa dalagu. Magaalaa mana meeqa qaba? Mana meeqa qaba as keessa? Mana meeqa jechuun tara booda takka ta'a ajaa'ibaatti jira. Ta'isaafis bultu. Taqaalisaa guutu ta'u dhalaa sanis tumtu. If jalatti tokko jechuudha. Beekan ol kan tokko anaa fi nama wajjinineeti. Hulaa tana qashafnu keessee hulaa tana akkanuma asumaa qabdi ta'a ajaa'ibaatti hulumaan dhoyti. Qabdi hulumaan dhoyti. Jechuun kan isaan jinni dalagatan jinni wajjini ati immoo noormaalii deemta. Halkan sana akkasii dadhabnee san booda isuma sanuu qabni jechuudha. Tara booda shanchalatti isuma sanitti jechuudha. Shanchalata bara akka sareetti jechuudha akka sareetti nama saree hiruutti shanchalata mana keessa guuttee deebi'u. Dhalaan inni dhiira isa jaldeemtu bakka hin jiru. Tara boodaatiin isa akka deemu qophaatti isaan gahu. Jala kana hunda akkuma gabbee cal booda roguu inni gabba'uun isaa ala gabbee jimaa bitatee dhufe. Obboleessaa qabneetu obboleessaan eessa jira jennee afaan inni. Amma dhufa jee qulfii banne seenne manuma keessa dhaabbannee qulfii qolfnee eeganne holuma irra qabne jechuudha. Isuma darajaa beekuu ulaa banate. Hanga inni akkatti amma immoo deemuu malee bakka kana ni deemaa bakka sanii dhageessaa malee bakka kana jiraatas namni beekuu hin dorgamma. Booda jiraataa mana jiraataa. Barma saalummaan badde mana ati ol seente dawaa maarree uuma jaalamanii. Isaa fi saahiba isaatiif kan gabaabumatti waan ta'an ta'e gadi. Malee dur nagee qabna ture magaalaa kana keessatti. Nagaa fayyaa qabna nagaa sababa mana qabbattee magaalaa. Informaatii minuma tolti. Ati yoo niin fuudhee jettee gabaabumatti yoo nasruun niin fuudhaa jee yookaan immoo jireenyi isaa mana keessa yoo xiqqoo qotalu ta'e abdii dhufee jira. Abdii dhufee bakka adda sin facaasuudha. Maalleen sun natti haajeemu. Ammallee $8 $8 irraa hawwaltee barmaata. $8 irraa hawwalteetiin 16 godhee irraa hawwalsiise. Deeffattee lubbuun si baasa jeeni. Sanboodaan shanchalatti jedhee kaaye. Numa dhooytu isa dha'uudhaaf shubbutiidhaan bari gurgurtee Allah akbar jansa yoo isa dhooyte malee. Hin dandeessu. Yeroo mataan yoo ogummaa Allah akbar jan yoo isa dhooyte malee. Yookaan isaa rafu akkattee lafatti yoo bitu. Wabadan wama takka. Isaa rafu maali waa beektaa? Yoo gartee ogumni fi dachiin bakkattuu magaalaa namni oguu Allah akbar jansanii akka waan jinnoonni dalaniifi. Yeroo masaa azaana san yeroo masaa nyaachifatee yoo dhooyte qofa. Akkasitti gaasan miila tokko dhe. Sababa sanii amma bari isin ka bakka dawaa arkeenuu dawaa san godhatee itti jiru hubbayyaa. Aan amma bakka dawaa irraa godhatan nama achi gaafadhaa waa. Namni. Ayata kana gara iboo maarree gara ifaa malee hin garree. Namni maas uggoo ati waan akkasitti dubbattee na godhu yemsi jedhee. Sidee harkoodha. Namni baramma jiraachuu dadhabe magaalaa. Akkanuma sidee sana. Na godhu deema. Duuba malli maali nama. Shettarti dhalaadhaan qabudha. Dhalaa gartee inni hin beekne xaxala baanutee isaa ta'u nama inni hin beekneen qabanee jala dalaganii qabu.
ati iccitii isatti qaban kana nama hunda biratti illee haasawuun hin taatu naasima. Beekamaa jiru amma jechuun ati guyyaa sanii waan hin beekneef malee ani nama isaa hojii deemu miidhaa wanti jechuun yeroo miidhaa tokko irraan gaheetu man gallakkisaa. Silaa amma fakkeenyaaf bara aanuu ofirra dhaabeetiin eegas booda rakkoo gartee fakkeenya dumaashiin keessa qotte. Waan isaan si godha kana dura hunda viidiyoolee hunda eegala si deemu hunda jala deemee waa hedduu ilaaleetiin bilbilaan illee namoota quba qaban hedduu baafadhee osoo wal jijjiiramnee mana beet. Akkasitti obsoo dhugatti obsa qabdaaf malee san zaayira ammoo qooda namaa kaa'u bareeda. Beekamaadha. Dhugumatti waa hedduudha murratti dalagaa ture inni saniifuu kan dandeenyu taanaan jechuudha. Amma immoo bal'oo mana qabanii jiranii kan dandeenyu taanaan isi cinaa dhaabbachuu. Amma gaatii wayii isin akkam godhuuf yaada qabdan isa kana. Yoo ammaa wayii goonettaniif inni kun nama siirii dalaguu miti. Yoo dhayitanii isa qabnettanii qabamtanoo isinummaan kunoo. Nama kanaa yoo ani duraanuu qabaan nama kanaa halaala qabeessa. Sadaffaa meeqa dhooti kan misirraa? Kana maraachii. tarata akkasii qabee. Tarata kana qabee. Sadaffaa sirraa guutuu beektaa? Amma sadaffaa idallee harka wal geenyee jira. Beekadu shugguutummaan hogguun fudhatta argu wannummaan ture wal deebisee hin jeetiin. Galteen biree haa? Fiigee bakka inni fiigee baafate gabaabumatti fiigee baafate wannummaan ture na harkaa butee harkaa hogguu mudhiirratti garte waan harkasi jira hogguu mudhiirratti garte harka heechuun jiraate. Rakkoon guddoon ta'u. Tanaa miti. Booda ibiddummaan kun ifee ol deebiin dha. Jeetiin hangasii dhabame. Ammoo gaattillee dhabamu waan akkanaa yoo dafanii bakkaan ga'an malee ammas ka tasgabbaa'uun keetii sin oolamu. Eessattiin tasgabbaa'u. Sin jala hafuun hinaa gartee nama tasgabbaa'ee sirraa lafne. Laa Dhaaniituma addunyaarra. mala godhuma malee hinafu akkana booda. Mala godhuun akka danda'amtu isinii wajjin taaneetuma. Waliin taaneeti. Wanni beekadhu inni qabri obboleessaa harkee tafii sarkee jedhama. Waan si ta'a. Ati amma karaan kee kanu yoo kan argitu ta'e karaan kee kanuma namoota magaalaa kana keessaa inni nama tokko lama kaan achi maallaqa irraa fuudha kan inni maallaqa irraa hawwalsiisus. Kan ammoo inni jala ofii hiriirisee waama inni je'een qoftii godhus kan bayyanaatti meeqaa jira. Saniifuu sheekan ajaa'iba jira. Amma gaara. Maata dalaala akka godhan isa guugartee yoo rabbiin akkana seerga buuse isa qabaniituma ibidda rashitu. Ni isin ajjeesan. Qabaniituma ibidda rashitanii qaama isaa kana. Najjeesan qaama isaa kana ducheessanii hidhan. Guyyaa kudha torbaan beekuma agarsiisanitti. Simintoo sanitti. Simintuma sanitti akkasuma qulfii lamaanidhee. Tamam. Yoo agartan ta'e jechuun. Amma kuma inni durii godhata. Qoonqoollee laafiftee harka gadisiitu kubaa. Shayxaana. Harka kanneen jira maal ta'a. Gabaabumatti gaafsanii. Uggura itti afaan inni dubbata afaan nusu. Garuu ammoo laaffiseetiin qaama isaa gaafa beelee jee qaama isaa mureetiin nyaachisa gaafa jetti akkasii bayyine. Sababa gaamucaa san ta'ee baafatee jechuudha. Siiruma godhatee ana rabbi geessee fi malee. Atoo fulawwaa si qaraane. Atoo mucaan fulma si qaree. Bar waan inni balleesse garuu teessan tanaan hin beekne malee tagaafaa jawaatee fa'a. Numaan beekaa awwaan sanii isin dhiisee hunse amma yeroo sana kun akka keessa deebi'ee laal. Ati isumaa isin beekin immoo kan hin baasu hin qabu. Bar wanni kas dabalee numaan rifadhee fi ammas dhawaa miila sii deemu. Miila isaa sanis ilaalee tumaan qabbanaan itti jirus ilaalee. Nama kana abbaa ta'e beekte. Uggurraa kusanii maaliif beekee? Uggurraa ibsu san beekte jirta mufuulaate. Maal ittiin beekoo miila isaa sanii fi qabbana isaa hollatu kana ilaalee tumaan eega mucaan qulfii fidee irraa hiine booda addanaa ba'e fuulli isaa. Fuula hidhaa fuula isaa hidheetiin didaara walitti hidhee. Afaan keessa baasee hiigaratti shansharata lamaan immoo qulfii lamaan dhaabattiin akkuma dhaabbatatti jechuudha. Qulfii takkasitti. Namnummaan akka nama hidhuu maali jeetiin bo'oon halkan san rabbii. Atuu karaa qaceelloon laattee sila. Siqqaa baay'ee laamuudhaan mucummaan isaa hojii deemu sunu. Wanti tokko waan jedhin qaxxaasus tokko hidhafanne. Waan naan jee joo naannoo tana waa jiraatanis wayin nurraatti qaraaniin beeka jee siirii beeytaan jee naggusumaa'u magaalaa siirii jiraami. Siirii isiniin beekaa dawaa siitii isiniin beekaa naan jeen. Hogguuchi dhaynuu barboo irraa eegeen jeen gaa gulfii hin dhabne. Irraa eegee. Siirii ni beeyta eegeen jeen irra. Awwayi warra badii dalaguu jiru beeke. Silaa guyyaa sanii akka haa furmaa ta'ee fi jawaazii san akkas beektu ta'e silaa laallattees mana dhaguma bolokkeetuma gartee andira dhaabesan asaan mara dhaabu qabdu. Amma wanni godhanii jirtu anasumaan kaameraan kaayee si waraabu jira. Walloluu loltanii osoo wali. Kaameraa. Lees kaameraa. Walloluu loltanii seeree siifinni isaatu gadhiisee meeshee sheexaanuu bara. Laa viidiyoo tana as keessatti waa hedduu naasee iccitii.
Anillee bakka viidiyoo tana itti lakkisanii akkasumatti. Viidiyoo kana Nasruufiin kan nuti magaa'e Nasruumaa beekaa akka godhu. Maaliif jennaan akkaan namicha ableerree besanitti akkaan ableerree besanis reeba jeetinan shakkee duraanuu ati dhufeenyaa kaameraa kaa'ee. Asa guyyaa dhufuus du'a murteeffaddeetiin dhufe silaanni irraa ati nama gaariidha maaliifi guyyaa gartee itti faayoon akkasii fiidisanii fi egaa kaameraan jiraate egaa manumaanuu dhiifama waan faayoon si gooteef. Ati waan nama akkasii deeggaruun duriin si beeka. Maaliif osoo deeggarsa qabattee hanga ammaan taana turtee caliisin jettu. Bira mul'atta. Saniifuu ammallee hangammallee silaalaatiin jira osoo ati keessaa qabattee tokkoffaa harka keessaa qabu yoo manatti si ruufa mana hin beeka ati garuu kiyyallee wanti ta'u. Saniifuu kaameraa viidiyoo si waraabee asumaanuu dhiifama narraa ta'an isiniin jaaga. Dhiifama waan rakkoo qabu. Kaameraa waraabdee silaa beekne waan gartee iccitii hedduus keessa gartee waa hedduudha. Ati iccitii san kan dhiiftu ni hojjeesta. Sanumaafuu halas ka asoin keenya kana fakkaata. Hundaafuu hedduun gammadee atummaan gabba'uudha. Yeroo taates waliin irra deebineeti. Isuma san qabudha. Isuma san qabudha gartee yaalii goona. Dhugaa abdii murrannee jira. Waan hangammaan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna.